Number 1 Hamdi fude, number 2 Obsani fude, number 3 Asado dajechu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kam nagiya daawwattoota channel Amana Media. Diyaada isin janna channel keenya irratti daawwattoota keenya akkuma beeytanitti arrantanas dorgommii nyaataa jira jechuudha. Dorgommii nyaataa tana nam sadii jira isaan kana keessa eenyutu moo iftaa wajjin laallaa jechuudha. Namni moo'ee badhaasa qaba jechuudha. Sigalee saniifuu inshallah video kana hanga xumuratti nu wajjin turaa isin janna. Ready jirtanii mi? Okay, eegaluuf deemnaa jechuudha. Ni eegalla inshallah eegaluudhaaf ammaan tana 1 2 3 carraa keessan jechuudha. Nama moo'ee na barbaanna. Nama moo'ee dura barbaannaa jechuudha. Daawwattoota keenya eenyutu moo'iftaa laala jechuudha. Ruuza jechuudha. Obbo Hamdi Obsan ifi wanna israaf lafan takkan yoo lafa bu'ee lafaa fuutan lafan buusina. Obbo Hamdi Obbo Obsan Obbo Asado jechuudha. Eenyutu dura fixuuftaa laala jechuudha. Nama dura fixuuftaa'u hanga dhumattiin wajjin laala isiniin jenna daawwattoota keenya. Channel kana subscribe nuuf godhaa, like nuuf godhaa, comment itti kannaa isiniin jenna. Hanga dhumannu wajjin laala isiniin jenna. Eenyutu ijjiinfatuuf ta'a? Okay. Eenyutu itti dhiyaate? Asadoon itti dhiyaate? Obsanilleen itti dhiyaate? Nama meeqa jechuun nam sadii cina cinaa ofu jiran jechuudha. Lafan buusinaa. Hayyee. Hamdi fi Obsan itti dhiyaatan, Asadolleen itti dhiyaatu jira. Itti dhiyaatan. Asadoo dhaqabu jirta. Asadoo lammaffaa ba'uu dandeessa. Carraa kee itti fufi. Achirraa illee isaanirraa illee fixu qabdan jechuudha. Sana la liki fiti. Ira hurgufadhu yoo fete. Okay. Winan Hamdi da number 1 jechu. Number 1 Hamdi fude. Number 1 Hamdi fude. Number 1 Hamdi fude. Number 2 Obsani fude. Number 3 Asado da jechu. Asadon cinaa ude jechu. Gana indi atu jechu. Achi moyu khe akkam hangam takkatti akkana moote nuuf ibsime. Karaa duraatiin beekan. Har'a likumatti mooya. Likiti xiqqoo dura baate. Obsan dura xiqqoo jalaa baate. Muuzaa guddate natti. Bakka nyaatatti nan Muuzaa agartee? Haye? Muuzaa yaaddu guddate. Bakka nyaatan nan dandeessu si yoo jira. Bakka nyaatatti. Kananiin dhaati. Maan hundeen har'a? Har'a maan hundeen? Arrasi moo'ee jira. Arrasi fuudhee jira jechuudha. Okay, haye arra bakka nyaatatti sin danda'an jetti. Ati hoo maal jetta? Lammaffaa ba'uu keetiif akkam agarta? Mokoreetiin jira. Haye? Kadhuufuni moo'a. Kadhuufuni moota. Arra garuu si moo'ee jira. Okay, Asadoo ati maal agarta ati hoo? Ni beektaa kawaayiduma. Bishoobu kawaayiduma. Maaliif Muuzaa dhalaa. Takkaa bahaa naan irraan ture. maaliif muuzini laafaami ilkeeni qabdaami? Gadiin seenu. Gadiin seenu jee daawwattoota keenya gadiin seenu jee hayyee dhufu hoo maal itti aansine goona? Mee itima waan itti aansine goonu? Dhufu challenge hoddaa darbanii. Ka hoddaa akkasii darbanii dhaabbatanii. Sanitti arteemi. Akka mootu dhibbiraa dhibba. Shuwaadhaan ni beekan. Isaan garuu halee wanna godhan, ka wannaa taphatan, ka fuula pileeyaa laaltee agartee akkasitti wanna godhan san taphatanii turan. Akkasitti dursaan takaffaa bee. Halee obsa lammaffaa bee. Sanoo yoom fidee akkasii yaada akkasii. Yaada akkasii moo? Pileeyaa lallaafaa hin deegaa. Pileeyaa asumaa oliin si fida himuu ni dandeessaa? Moohan moo hoddaa barbaadan? Bas pileeyaa musamii deegaa san. Pileeyaa zitaatiin pileeyaa sayii bareeda. Ka pileeyaatiin si fida. Pileeyaa fida. Okay, hayyee isinoo maal jetta? Ati hoo maal fidi jetta? San bareeda. Ani illee ka pileeyaa sun bareeda nyaata. Ka pileeyaa? Okay, daawwattoota keenya inshallah ka geema itti aanu geema hoddaatii fi geema ka pileeyaa eenyutu beekuu danda'a? Nama beekuu danda'u fuula mataa oliin garsiisa nama beekuu danda'e santu badhaasa fudhataa jechuudha. Saniifuu inshallah arraan tana namni badhaasa fudhatuu qabu
hamdi jechuudha. Takkaffaa waan beef badhaasa qaba jechuudha. Number 2 akkuma argitanitti obsanii jechuudha. Number 3 ammoo asadoon cinaa deemu. Hatta cinaa sanarraa cinaa hafe jechuudha. Aniifuu inshallah hanga yeroo biraatti wajji walitti deebinu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.